waan nagaa lafti nagaa waan nagaa lafti nagaa waan nagaa lafti nagaa. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi Harsadeetti fulbaana 26 fi 27 kabajamuuf qophiin xumuramuu isaa ibsame. Ayyaana guddicha sabni guddicha uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa walitti dhufee sabaa fi sablammoota waliin kabajatu sirni Irreechaa magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti magaalaa Bishooftuu hora Harsadeetti kabajamuuf qophiin xumuramuu isaa abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan abbootii gadaa Oromoo Goobana Hoolaa himan. Ayyaana Irreechaa kana saba maratu jaalata ollaa keenya maratu jaalata olloota keenya irraa kaasee warratee olloota keenya hoggattoo jennu Sumaalee Affaar Sidaama sabaaf sablammii Benishaangul Gambeellaa Amaara Tigree kana deebiseeti kan kabaju kuni gara jiddugala biyyaa gara magaalaa guddoo idil addunyaa gara Finfinnee dhufuuf gara immoo magaalaa guddoo Itoophiyaa dhufuuf gara immoo magaalaa guddoo Oromiyaa dhufuuf immoo qophiin haala gaariirra jira sochiin haala gaariirra jira gara Itoophiyaa warra dhufutti jiru immoo gara Itoophiyaa dhufutti warra jiru immoo dachee Afrikaatirraa dachee Ameerikaatirraa dachee Ishiyaatirraa garana imalaa jira imaltaan garana imalaa jira imala ergaan rabbii bira jirtu ta'aaf jennanu yaada keenyatti eebba waaqaa lafaatiin imalli imala milkii ta'aaf jennanu. Egaa kana godhuuf immoo tokko haala fayyaa lama immoo haala nageenyaa kun sirriitti qophiin xumuramee jira. Duudhaa fi safuu irreessaa gadi lakkisuun irra jiru duudhaaf safuu irreessaa waan irreessi qabu marga kan qabu marga saniin ala immoo faamuudha. Kana gallakkisuun irra jiru alaabaa abbaa gadaan kan alaabaan paartii siyaasaa kan paartii biltsiginnaa kan nu bulchu haa ta'u as seenuun irra jiru irreessa kana keessa seenuun irra jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa gama isaaniitiin magaalaan Bishooftuu keessummoota kabajaana Irreechaaf gara magaalattii dhufan simachuuf qophii hunda xumurtee jirti jedhan. Bakka malkaa irreeffannaa hirmaannaa hawaasaan qulqulleessuu daandiiwwan gara magaalichaatti fidanii fi gara malkaa geessan bal'isuu fi sirreessuun qophiin ga'aan taasifamuus obbo Alamaayyoon himan. Daandii miidhagsuu, daandii qulqulleessuu, daandiiwwan filannoowwan adda addaa gara magaalaa kana seenuu bal'isuu kuni gahee hojii bulchiinsa magaalaa keenyaa waan ta'eef tokko hojii kana irratti kan turre jechuudha. Hawaasni magaalaa keenyaa akkuma argitan torban guutuu iddoo kana qulqulleessaa jira jechuudha. Lammaffaan immoo daandiiwwan gara magaalaa keenyaa dhufan akkaataa safuu keenyaatiin akkaataa duudhaa keenyaatiin simannee nyaachisnee obaasnee bulchinee gaggeessuu danda'u nutti jiraata waan ta'eef ummata magaalaa jiraattota magaalaa keenyaa wajjin marii bal'aa goonee jirra. Daldaltoota magaalaa keenyaa wajjin abbootii qabeenyaa hoteelaa riizoortota akkasumas peenisiyoonii loojota qabanii wajjinis marii bal'aa goonee jirra. Kanaaf sireen isaan qaban hundi isaa keessummaa keenya bulchuu akka inni danda'u. Gatiin tokkollee sababa ayyaana kanaati irratti hirkifatame gatiin tokkollee dabalamuu akka inni hin qabne haga danda'ameen marii goonee keessatti bilisaan siree qopheessinee keessummaa keenya hin bulchina kan jedhu waadaa warra galeetu baay'ata jechuudha. Kana jechuun maali? Duudhaan Oromummaa sun duudhaan ganamaa sun har'allee uummata keessa akka inni jiru mul'isa jechuudha. Daballi waan jedhamu kun guutumaan guutuutti meeshaa kam irrattuu akka hin jiraanne siree irratti akka hin jiraanne nyaata irratti akka hin jiraanne dhugaatii irratti akka hin jiraanne uffata aadaa bitachuu irratti akka hin jiraanne waa hunda isaati irratti akka inni jiraachuu hin dandeenye uummata keenya wajjin marii bal'aa goonee jirra jechuudha. Simannaan karaarraa immoo hin qabna jechuudha. Aanaaleen hundi isaaniitu balbala gara magaalaa gara irreechaa kana seenu hunda irratti bunni jira, bishaan jira, akaayiin jira, daabboon jira. Kana olittis immoo akkaatuma humna isaaniitiin haalli isaan itti qophaa'aa jiran jira jechuudha. Akka naannootittis komishinii federaalaa wajjinis poolisii federaalaa wajjinis raayyaa ittisa biyyaa humna qilleensaa poolisii keenya milishaa keenya gaachana sirnaa keenya waliin taanee raawwanne nageenyi amansiisaa akkamitti akka inni ta'uu danda'utti bal'inaan irratti hojjechaa jirra jechuudha. Irreechi qabeenya uummata Oromoo qofa osoo hin taane qabeenya addunyaa akka ta'uuf galmee UNESCO irratti akka galmaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa akka jiru kan himan ammoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii magaalichaa Aadde Gannat Mokonnin. Nu akka keenyatti akka magaalaa Bishooftuutti irreechi yoo UNESCO irratti hin kabajamini kan biraa hin kabajama jennee yaadna. Maaliifi hirmaattonni irreechaa qofti feestivaala gaafa Afrikaa guddicha irreechi hora Harsadii naannoo miliyoona 10tti hirmaata. Naannoo miliyoona 10 kun Bishooftuu galee nagaan irreeffatee waaqayyoo isaa kadhatee asii ba'uun sun
nagaa mataa isaatiin wanni sun raawwatamuunsaa salphaa miti jechaadha. Kanaaf UNESCO irratti akka inni galmaa'u hayyoonni keenya qorattoonni barreessitoonni garaagaraa yeroo garaagaraa naannoo kanatti dhufuudhaan nus mariisisuudhaan yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee yuunivarsiitiiwwan naannoo kana jiran Adaamaas dabalatee wantoota irreecha irratti raawwataman barreessuudhaan uummanni akka hubatu afaan Ingiliffaatiin afaanota Arabaatiin afaanota biyya keessatti itti fayyadamnu hundaan yaalii taasisaatii jiran jechaadha. Ayyaana kana milkeessuuf kutaaleen hawaasaa garaagaraa qophii adda addaa taasisanii hawwii guddaadhaan keessummoota simachuuf akka jiran dubbatan. Irreecha jaalalaa, irreecha tokkummaa uummanni Oromoodha. Uummata Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammoonni hundumti isaaniitu kiyya aadaaf duudhaa Oromoo kana hin jaalanne hin kabajne kan jedhanii waliin obboleeyyan teenya waliin kabajuudhaaf qophii guddaarra jirra. Kan hora Finfinneetis qophii guddaarra jira. Kan hora Bishooftuu kan amma itti argamnu kana qe'ee Gadaa Tuulamaa keessa jirra. Akka gaariitti qophii gaarii hawwiidhaan eeggachaa jirra keessummoota keenya. Ayyaanni kun ayyaana uummata Oromooti waan ta'eef sabaaf sablammoonni biyya kanaa immoo irratti hirmaatu. Sabaaf sablammoonni kun immoo aadaa uummata kanaa, uffannaa uummata kanaa, nyaata uummata aadaa kanaa baruudhaaf waan dhufeef gahee hunda gama hundaan baanee tikfachuu fi aadaa kana mul'ifachuutu nurraa eegama jechuudha. Hawaasni keenya immoo keessummaa dhufe kana simachuutu irraa eegama. Keessumattuu magaalli toora tooraan qindaa'ee aadaa isaatiin uffannaa aadaatiin nyaata aadaatiin qindaa'eeti uummata sabaaf sablammoota biyya alaati irraa irree naannoo kibbaati irraa irree kan dhufan jirani isaan kana simachuudhaaf qophii irra jira hundi keenya jechuudha.